Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko Amiin. Nageenyi fi araarri jaalalli Waaqayyo bakkaa fi kallattii jirtan irratti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanal tokko jalatti argamtan hunduma keessanuyyuu har'a viidiyoo itti aanu dubbisa Macaafa Qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 37 qabadee dhiyaadheen jira. Viidiyoo laayik, sabiskiraayib, sheer gochaa nufaana ta'a. Warroonni maatiin ta'an immoo sabiskiraayib gochaa gara keenyatti dabalamaan isin jira. Qaxxatumaan gara viidiyoon isin dabarsa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko Amiin. Seera uumamaa boqonnaa 37. Yoosefii fi obboloota isaa. Yaaqoob biyya abbaan isaa itti gala ta'ee jiraate. Biyya kanaa keessa hin taa'e. Oduun waa'ee ijoollee Yaaqoob kanatti fufee in himama. Yoosef safeela waggaa 17 yeroo ta'etti ijoollee dubartoota abbaa isaa ilmaan Bilhaa fi Zilfaa obboloota isaa wajjin bushaayeen tiksa ture. Yoosef oduu waan hamaa isaanii hojjetanii fidee abbaa isaanitti hime. Yaaqoob inni Israa'el jedhamee ilma dulluma isaa jalaa argate waan ta'eef Yoosefiin ilmaan isaa hunda jaalattiin jaalate. Qoloo dheeraa harka qabu in hojjisiiseef. Obboloonni isaa garuu akka abbaan isaanii obboloota isaa hunduma caalatti isa jaalate yommuu argan isa hin jibban. Nagaas isatti dubbachuu hin dandeenye. Yoosef abjuu abjootee obboloota isaatti yommuu himee utuu ittuma jallisanii isa hin jibban. Inni abjuu, ani abjoodde kana dhaggeeffadhaa. Kunoo nuyi Masiihii gidduudhaan biisii in hiinaa ture. Kunoo biisiin koo ka'ee ol qajeelaa dhaabbate. Biisiin keessan immoo isaanitti naanna'anii biisii kootti in gugguufuu turan jedheen. Obboloonni isaas deebisanii, ati dhuguma mootii nu irratti taataa yookiis dhuguma aboo nu irratti qabaattaa jedhaniin. Akkasitti waa'ee abjuu isaatiif waa'ee dubbii isaatiifis ittuma callisanii hin jibban. Ammas abjuun tokko abjoottee obboloota isaatti himate. Kunoo ani abjuu kan biraa tokkos abjoodhe. Biiftuu ji'i urjoonni 11 anaaf utuu gugguufanuu argeera jedheen. Yeroo inni abbaa isaatii fi obboloota isaatti himatee garuu abbaan isaa isa ifatee, abjuun ati abjootte kun maalidha? Dhuguma anii fi haati kee obboloonni kees dhufnee hamma lafa geenyutti siif gugguufuu jirra moo jedheen. Kana irratti obboloonni isaa isatti hinaafan. Abbaan isaa garuu dubbicha yaadatti hin qabate. Obboloonni isaa Yoosefiin gurguruu isaanii. Ergasii obboloonni Yoosef bushaayee abbaa isaanii tiksuudhaaf gara Sheekem in dhaqan. Israa'el yommus Yoosefiin, Sheekem lafa obboloota kee bushaayee tiksaa jiranitti sin ergaatii koottu jedheen. Inni immoo deebisee, kunoo ani asan jira ittiin jedhe. Abbaan isaas, amma dhaqii obboloonni kee fi bushaayeen nagaatti akka jiran ilaali, hafuura isaanii anaaf fidi jedheen. Akkasitti dachaa Kebroon keessaa isa ergee innis gara Sheekem dhufe. Inni bakkee 3 asii fi achi utuu jooruu namichi tokko isa arge. Ati maal barbaaddaa jedheen. Yoosef immoo, ani obboloota koon barbaadaa, hadaraa lafa isaan bushaayee tiksan anatti himi jedheen. Namichi deebisee, isaan Dootan dhaqnaa utuu waliin jedhanuu dhaga'eera. Kanaaf asiin adeemaniiru jedheen. Yoosef obboloota isaa faana dha'ee Dootanitti isaan argate. Isaan garuu utoo inni isinitti hin dhiyaatin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratan. Isaan walii isaaniitiin, kunoo abbaan abjuu sun dhufeera. Kottaa amma isa ajjeefnaa, boolla kana keessaa tokkotti gadi hin darbanna, bineensa hamaatu isa nyaata hin jennaan. Mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jiran in ilaallaa jedhan. Rubeen garuu kana yommuu dhaga'e, kottaa lubbuu isaa hin balleessinu jechuudhaan harka isaanii isa oolche. Yommus Rubeen, dhiiga hin dhangalaasinaa, boolla lafa onaa kana keessa isa buusaa malee harka keessan itti hin buusinaa isaan jedhe. Inni harka isaanii isa oolche. Abbaa isaatiif isa deebisuudhaaf ture. Yoosef obboloota isaa biraa yommuu ga'e isaan
qoloo isa harkaa qabu isaa in uffatee ture irraa hin baasan. Isa immoo fudhanii boolla tokko keessa hin buusan. Boollichi duwwaadha. Bishaan keessa hin jiru ture. Ergasii obboleen Yoosef buddeena nyaachuuf in taa'an. Yommus ol ilaalanii imaltuun warra Ishmaa'eel baay'atanii Gil'aadii gara biyya Gibxii gad bu'aa otoo jiranuu argan. Gaalota isaaniitti urgooftuu, haphee, dibataa fi qumbii fe'anii turan. Kana booddees Yihuudaan obboloota isaatiin, nuyi obboleessa keenya ajjeefne, dhiiga isaa dhoksuun bu'aa maalii qaba? Kottaa nuyi warra Ishmaa'eel kanatti isa hin gurguranna. Inni obboleessa keenya, foon keenyas waan ta'eef harka keenyaan waan hamaa isa irratti hin hojjennu jedheen. Obboloonni isaas isaaf hin dhaga'an. Warra Ishmaa'eel naggaadonni Madiyaan dhufanii in darbu turan. Obboloonni isaa Yoosefiin ol harkisanii boollicha keessaa baasanii meetii ija 20 warra Ishmaa'eelitti gurguran. Isaan immoo Yoosefiin biyya Gibxii in geessan. Rubeen gara boollichaatti yeroo deebi'u Yoosef achi keessaa akka hin jirre arge. Na'ees uffata isaa tarsaasee gara obboloota isaatti deebi'ee, gurbichi hin jiru ergaa, ani immoo eessan dhaqaree jedheen. Yommus obboloonni isaa korbeessa re'eetii tokko qalanii uffata Yoosef fuudhanii hiigicha keessa cuuphan. Kana booddee isaan qoloo harkaa qabu sana fuudhanii gara abbaa isaaniitti erganii, kana argineerra, mee ilaali, kun uffata ilma keetii moo yookiis isa miti jedhaniin. Innis isa hin bare, kun uffata ilma kootiiti, bineensa hamaatu isa nyaate. Yoosef dhuguma gargar kukkutame jedhe. Yaaqoob uffata isaa ofirraa tarsaasee uffata gaddaa mudhii isaatti hidhatee ilma isaatiif gadda baay'ee hin gadde. Ilmaan isaa fi intaloonni isaa hundinuu isa jajjabeessuudhaaf in dhufan. Inni garuu jajjabaachuu hin dide. Inni wawwoo, ani akkuman gaddetti iddoo lafa jalaa Sii'ool jedhaa gara ilma kootti gad nan bu'a jedhe. Akkasitti abbaan isaa Yoosefiif in boo'e. Warri Midiyaan Yoosefiin biyya Gibxii keessatti hojjettoota mootii Gibxii warra gurguddoota keessaa Phooxifaar ajajjuu eegduudhaatti in gurguratan. Kakaasee kan na xumursiise maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii.